Latamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota sagantaa kana amma kan nuti argamnu magaalaa Oslo biyya Norway fuullee ministeera haajaa alaa biyya kanaati. Asitti immoo kan isin agartan Oromoota jiraattota magaalaa Osloof naannoo isheeti. Baay'een isaanii dargaggoota, warri kaan warra maatii qabanidha, warri kaan daa'ima warra manaa qabanidha. Maal gochaa jiru? Guyyaa dheengaddaatii kaasee bakkee kana keessatti atuu waan nyaatiin, atuu waan dhugiin rakkina sabni keenya keessa jiru, hidhaa, ajjeechaa, akkasumas immoo rakkina guutummaan biyya Oromoo keessa jiru akka addunyaan beeku, akka hangaawoti biyya kanaa beekaniif jecha fuullee kanatti asuma buluu, asuma ooluu, waan nyaatanii, waan dhuganii iyyachaa jiru jechuudha. Mee kanaaf maaltu isaan kakaase? Kanarraa bu'aan argame maali? Yaadumti akkasitti mormii isaanii dhageessisuu kun eessaa dhufee isa jedhu baruudhaaf qindeessaa qophii kanaa kan ta'e dargaggoo Misgaanaan haasofsiisaa dargaggoo Misgaanaa, mee akkamittiin waan kana qindeessitan? Yaadi isaa eessaa isinii burqe? Galatoomii yaada kana kakaafne dargaggoonni ana fakkaatan hiriyoota koo wajjin yeroo baay'ee hiriira hawaasni waamu irratti hirmaachaa turre. Hiriiruma baaneeti galla malee lagannaa nyaataadhaan addana bulanii oolanii haala qilleensa biyya kanaa keessatti gochuun baratamaa miti. Biyya kana keessatti illee godhamee hin beeku. Har'a warri ministeerii dhimma alaa addanatti yeroo jalqabaaf ta'e nuun jedhan illeedha. Kuta'ee waan beeku waan baratame miti. Garuu dhiibbaan saba keenya irra gahaa jiru hammaachaa waan dhufeef uummata keenya bira dhaabbachuunis nus manatti gallee akkuma yeroo kaan hiriira baanee deebi'uudhaan deebii quubsaa argachuu waan hin dandeenye kanarra dhiibbaa mootummaa biyya kanarra gochuudhaafiti waliin mari'anne erga marii keenya kana immoo amma gara hojiitti finnee guyyaa lama bakkee bulleerra amma guyyaa sadaffaa buluudhaaf deemna. Bor immoo hiriira guddaa hawaasni waame gaafa dhufu isaanii wajjin gara xumuraatti geessinaa jechuudha. Eenyu fa'i kan asirratti hirmaate? Mee natti himee akkan ilaalaa jirutti haadholiin daa'ima manaa qaban jiru, dargaggooti qeerroon keessa jiru, qarreen keessa jiru, abbootiin keessa jiru. Mee natti hime eenyu fa'i, eessaa dhufan hirmaattotni sagantaa kana? Asirratti kan hirmaatan Oromoota Osloodhaaf naannoo Osloo jiraatanii umuriidhaan yoo ilaalte dargaggoota umurii xixiqqaadhaa kaasanii mana 10 keessa jiranii kaasanii haga maanguddoota keessattuu dubartoota umuriin isaanii guddate warra haadha maatii ta'antu hirmaataa jira. Qarreef qeerroo naannoo kana jiraatantu hirmaataa jira. Ijoollee baay'een illee amma warri eda galgalan wajjin adana bulanii yoo gara sana deemtee ilaalte rafaa jiran warri kaan dhokatanii xixiqqoo ijoolleen dadhabaniiru beellis itti jira. Halkan taa'aa waanta bulaniif jechuudha. Halkanis taa'annee yeroo dibeetii qabaannee turre waa'ee maree yeroo maree qabaannee turre politikaan biyya keenya akkamitti deemaa jira, Oromoon eessa jira, maaliif deemuu jira waan jedhu perspektiivii dargaggoodha ilaalcha karaa poointiiviyuu dargaggoorraatii walitti mari'achaa turre. Yaada keenya illee walii irraa turre isaaf jiranii garuu namni addanatti hirmaate haadholii keenya qarree qeerroodhaa fi daa'imman illee addana turaniiru. Kun dhugumaan baay'ee nama boonsaa. Oromootni biyya keessa jiran, biyya alaas iddoo garaagaraa jiranii waan isin asitti gochaa jirtan kana yeroo ilaalan guddaa hamileen isaanii akka inni ol ka'u, akka itti gammadan guddaan abdii qaba. Mee kaleessa dheengaddaa kaastanii akka bakkee kana keessa turtan, galgalas ganamas akka addana bultan, akka addana ooltan natti himtee jirta. As ministeera haajaa alaa keessaati namni dhufee isin haasofsiise jira. Maal isiniin jedhan? Asitti yeroo jalqabaa kan baane amma garuu yeroo lamatti dhufanii nu quunnamanii jalqaba itti gaafatamtuu kan sekshinii gaanfa Afrikaatu bilbilaan nu quunnamte. Isheen bilbilaan nu quunnamte akka nuun addana jirru dursineetti beeksifneerra nutti bilbilte. Anarra manaan hojii hojjedha garuu waan isin naa ergitan hundumtuu na qaqqabeera nuun jette. Kanaaf immoo bor hawaasni keenya inni guddaan wal ga'ee hiriirri inni guddaanis gaafa dhufu
sa'aatii 15tti addana dhaabbattee akka nu eegdu xalaa nuun qabnuu fi yaada nuun qabnu hundumaallee harka nurraa fudhattu nutti himte garuu kana duras etuu gargara kana nufin dookumentii tokko erginee fi turre isheedhaa fi san hundumaallee ilaaleera bor qaamaanis hin dubbisa jettee waadaa nuu galte inni gara biraan kan nuun baay'ee itti gammannee hojjetaa jirru walga'ii isin waamna Oromoon maal keessa jira kara keessan immoo waan keessa jiru haa dhageenyu miidhaan Oromoo irra isin ga'aa jirtan maaloodha ka jedhu kana bifa orgaanaayizdi ta'eedhaan akka nuun dhiyeessinuudhaaf walga'ii beellama nuu qabde beellamni kun ammoo nus hawaasa ijaarsa hawaasa Oromoo Osloo jiru kanaa fi dargaggoota Oromoo Osloo jiran kanaa wajjin taane waliin mari'annee akkamitti rakkina Oromoo kana yoo ibsineetii dhageettii arganna akkamitti yoo afaan dippiloomaasii akkamiitiin yoo dubbanne quuqama Oromoo kana gaariitti dhageessisuu dandeenya saba keenyaaf illee furmaata argamsiisuu dandeenya isa jedhu irratti amma borumaa kaafnee mariitti seenna koree ijaarannee namni walga'ii kana irratti dookumentii qopheeffannaa namoota biraallee warra mirga dhala namaaf falman kana irratti afeeruu yaanne piroosesii sanatti gallaa jechuudha borii kaafne inni kun baay'ee injifannoo guddaadha ala bullee beelofnee saba keenya bira dhaabachuudhaaf bu'aanni nu buuse inni guddaan kan nutti gammadaa jirru kanadha yeroo baay'ee akka isaan walga'ii nu wajjin ta'an gaafannee turre garuu milkoofne amma milkaa'amne isaanillee beellama nuu qabanii nus immoo beellama kana irratti bifa qindaa'een hojjechuudhaaf gammachuudhaan qophaa'aa jirra. Baay'eedhuma namatti tola kun mo'icha guddaadha jedheeni amana. Ishee itti gaafatamtuu dhimma gaanfa Afrikaan alattis namni biraa dhufee kan isin wajjin haasa'ee jira dookumantiillee waan ta'aa jiru waa'ee biyya keenya rakkina biyya keenya keessatti dhalataa jiru ilaalchise dookumantii qopheessaa akka jirullee isinitti meera hojjetaa dhumti namas keessaa eenyuudhaan waa'ee isaa mee gabaabsii nutti himi. Ambaasaaddara biyya kana as keessaatti itti gaafatamummaa ni qaba biyya Eertiraa fi Itoophiyaatti waggaa 13dhaaf ambaasaaddara ta'ee hojjete. Amma dhufeeti yeroo lama dhufee nu gaafate har'a ganama dhufee informationii nurraa fudhatee amma isaaniif yaadi warri bakkee kana bulaa jiru miidhamni isaanii maalodha isa jedhu ilaalcha keenya irraati maal akka jiru dipaartimentii isaaf dhiyeessuudhaaf jedheeti ganama dhufee nu gaafate erga ganama dhufee nu gaafate booddee isarratti hojjetaa ooleeti amma galgala kana immoo deebi'ee waan itti guuttatu barbaadu gaaffilee qabateeti dhufe gaaffii kana akkamitti ilaaltu fakkeenyaaf waa'ee mirga dhala namaa akkamitti ilaaltu Abiyyi mirga dhala namaa dhiibaa jira moo Oromoodhuma duwwaa dhiiba moo warra kaanis dhiibaa jira isa jedhu nu gaafate isa kana gaa hamma gaariitti itti qophoofneerra amma dandeenyu bifa gaarii qindaa'eedhumaan itti himne nuyi akka Oromootti Oromoodhuma duwwaatu rakkinni irra jira otoo hin taane rakkinni biyya Itoophiyaa keessa poolitikaan biyya Itoophiyaa keessa jiru warra nama iddoo tokkotti cuunfanii aadaa tokko afaan tokko jedhanii fi warra federaalizimii kana federaalizimii sabdaneessaa kana leellisan yookiin akka inni dhufu akka inni dimokiraatik ta'u barbaadanii fi isaan kana gidduudha wal dhibdeen kan jiru jenneeti wal dhibdee kana gaarii goone ibsuuf yaalleerra inni illee amma waa'ee dookumentii sana irratti pirezenteeshinii qopheessaa jira dipaartimentii isaa fi pirezenteeshinii inni qopheessaa jiru kana keessatti ilaalchi kan keenya ilaalchi Oromoon biyya Noorweey keessa jiraatu kan akkam jedhu kana amma dandeenyu bifa gaarii ta'een isaaniif illee dabarsineerra yaadi keenya achi keessatti ni argama jenneeti abdii guddaarraa qaba. Kun dhugumaan mo'icha guddaadha waan hamileellee nama kaasudha. Dhimmi iddoo kanatti bakka kanatti si'a baay'ee Oromootni dhufnee hiriira nagaa baaneerraa iyyata keenyallee dhiyeessinee gadi ba'anii nurkaa fudhatanii jiru. Garuu bifa kanaan attentionii guddaa kennanii ilaalcha guddaa kennanii Oromoo haasofsiisanii dhimma Oromoo irratti kan isaan gurra kennan kun yeroo jalqabaaf baay'ee yeroo murteessaa natti fakkaata. Baay'ee namatti tola kuni. Kana malees immoo addana yeroo bulaa turtanii namoota darbanitti paamfileetii akkasin hiraa jirtan argeera. Paamfileetii garaagaraa qopheessanii jirtu afaan biyya kanaatiin maal qabatee jira kun namootni maal jedhu yeroo kana namatti hirtanii nama baay'eetu immoo san harkaa fudhate.
Pamphletii baay'ee qopheessine. Pamphletii kanarratti siyaasa biyya Itoophiyaa keessa jiru keessattiyyuu erga Hacaaluun artistiin keenya beekamaa Hacaaluun ajjeefame kaasee siyaasni biyya Itoophiyaa maal akka fakkaatu bifa qindaa'een gabaabaa bifa ta'een bifa nama hawwatu dubbisuudhaaf illee nama rakkifneen afaan biyya kanaan qopheessine. Kana ammoo namoota addana keessaa hojjetan warra itti gaafatamummaa biyya Afrikaa illee hin qabne yookiin biyya biraarra dipaartimentii biyya biraarra hojjetanii nama karaarra deemuuf illee hirree Oromoon rakkina akkasitti jira. Jalqaba paampleetii sanarraa kan inni jedhu uummatni Oromoo gargaarsa kee barbaadaa jedha. Uummatni Oromoo gaafa namni san dubbisu gaafa bananii ilaalanii suuraa nama Oromootaa fi alaabaa biyya kanaa qabuuf alaabaa keenya qabutu achirra jira. Itti dabalee keessatti poolitikaan biyya Itoophiyaa erga Hacaaluun du'e kaasee maal akka fakkaatu kaafne hidhamuu poolitikaa hooggantoota poolitikaa Jawaar Mohaammed irraa kaasnee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran Baqqalee Garbaa dabalatee waa'ee isaanii waa'ee hidhamtoota siyaasaa ibsuu fi yaalle inni gara dhumaatti kaafne waa'ee Oromoo protestis kan amma 2020tti bifa haaraadhaan deebi'e kuni maaltu kana jalqabsiisee akkamitti immoo deemaa jira galiinsaa immoo maaloodha waan jedhu bifa gabaabaa ta'een barreessinee namootaaf hiruu yaalle haga ammaatti gara 400 nama fireerra ammallee hedduminaan qopheessaa jirra borillee namootaaf hiruudhaaf deemna. Kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan gaarii nuu ta'e namni illee akkuma salphaatti informationii gaarii dhimma keenya irraa argataa jira jechuudha. Kun wanta guddaadha. Guddaan si galateeffadha. Misgaanaa hojii guddaa hojjetaa jirtuu fi akkasumas immoo as keessatti hojii adeemaa jiru kana qindeessaa waan jirtuuf. Mee amma immoo hirmaattota mormii kanaa keessaatii namoota tokko tokkoon darbee haasofsiisa. Dastaa'e mee naa kottu al tokko. Maali dhimmi iddoo kana si fidee maal gochaa jirtu iddoo kanaati mee kana nutti himi. Dhimmi iddoo kana nu fide egaa beekamaadha. Qarreen Oromoo fi guutummaatti ilmaan Oromoo biyya keenya keessa jirani. Baay'een bineensaa nyaatamaa jiru, baay'een abiddaan gubachaa jiru, baay'een rasaasa mootummaadhaan du'aa jiru, baay'een gudeedamaa jiru. Eenyuufuu kan inillee mootummaa haraamuutu biyya keenya qabatee jira. Isa kanaaf saba keenyaaf sagalee taana inneetu nyaataaf hojiiyyuu lagachuudhaan iddoo kanatti guyyaa kaleessaatti qabnee walitti qabamnee jirra. Kanaaf iddoo kana jirra. Mee ati daa'ima guddistaa hojii hojjettaa itti gaafatamni manaallee sirra jira garuu atuma kun jiru immoo dhiistee waa'ee saba keetiif sagalee ta'uudhaaf mormii kee immoo dhageessisuudhaaf iddoo kana jirta inni kun hin ulfaatu? Ammam yoo ulfaate illee lubbuu irra hin caalu yoo dhabee hirriba koon dhabaa isaan immoo lubbuu dhabaa jiru. Baay'een immoo tuma akka koo mucaa isaanii guddifachuu barbaadanii mucaa xinnootu jalatti gudeedamaa jira. Mucaa xinnootu jalaa du'aa jira. Haadhatu mucaa irraa du'aa jira. Ilmoon ituma akkuma ijoolleen kwaanaan jaallatanii ituma haadha isaanii jaallatanii haadhi fuuldura isaaniitti du'aa jirti. Abbaatu fuuldura isaaniitti du'aa jira. Lammiitu hacuucamaa jira gatii ta'ee fi hacuucaan lammii sun mana sinteessu sunaan jedheeti kanan ijoollee koo dhiisee hojii koo illee dhiisee jireenyi kan koo ittan deebi'asa jedhuuni. Ala kanatti argamu yeroo kana sagalee saba kootiin taa'edha. Kun dhugumaan guddaa waan namatti toludha waan nama boonsudha. Dastaa'e guddaan si galateeffadha. Mee bohaarsituu ati immoo kottume bohaarsituu baay'een keessan hin beektu jedheen abdadhaa daawwattooti sagantaa kanaa. Bohaarsituun artistii beekamtuudha saba Oromoo mara biratti beekamti. Bohaarsituu amma immoo addana jirtaa saba keetiif sagalee ta'uudhaa fi mormii kee dhageessisuudhaa fi daa'ima manaa qabdullee manatti dhiistee hojii kee isa mana jirullee dhiistee addana jirtaa mee maal dhimma addanatti si fide? Duraan dursee ani hiree tannaa kennuufuu galatoomin siin jaa kanatti aansuun wanni arra na dirqee asitti na fide
ummata keenya ummata biyya kutaa Oromoo kutaa kudha takka keessaa ka bifa naasuun qabne mootummaan kun duguugaa jiru ajjeesaa jiru. Kanaafuu isaaniif sagalee ta'uuf nuti arra gartee nyaata laganneeti kaasitti baanee lagannaan nyaataa tun ammoo homaa ta'ee nutti mul'atu. Nyaataaf dhugaatiin guyyaan tokko dhiifne kun guyyaa sadii dhiifne rakkoon qabu. Isaan lubbuu isaanii qaalii keessa deebii hin qabne nuuf jecha kennaa jiran, biyyaaf kennaa jiran, saba isaaniitiif kennaa jiran. Kanammoo nuti waan biraa isaanii wajji lubbuu kennuu hin dandeenyu. Isaaniif sagalee taanee biyya keessa jiru sanatti iyya dabarsinee gartee sagalee isaaniif taanee isaan cinaa dhaabbachuu nuti sagaleen gargaara lubbuu kennuu waan carraa san hin qabneef jecha asitti baanee qonqollee lagannee dalagallee dhiifnee dargaggoon keenyas shamarran keenyas haawwonis nutis as bultiif murteeffannee dhufnee hanga guyyaa sadiitti nyaannu jennee lagannee jirra. Guyyaa sadeen kun qofti murteessaadhaa miti itti fufaa fuulduras hanga gaafiin Oromoo deebitutti lagannaa kana qofa qabsoon itti fufaa. Kanaaf asitti baanee jaarra. Guddaan si galateeffadha bohaarsisu. Mee saba keenya gidiraa garaagaraa keessa jiru rakkina keessa jiru biyyaa mootummaan gidirsaa jirtuun maali dhaamsati qabdu? Qeerroo biyya keessaati immoo haqaaf falmachaa jiruuf maali ergaati qabdu mee? Galatoomii gaafuma keessa kiyya na gubaa jirtu na gaafatte gaafin tuni yeroo cufa afiifuuf gaafachaatiin jira. Bifa kamiinin carraa akkamii argadheetiin uummata kiyyaaf dhaamsa dabarsa kaniin juu waan na dhagamu na gaafatte ani dhaamsan qeerroo biyya keessa jirtuuf dabarsu qeerroo fi qarree biyya keessa jirtuun qabsoo walirraan cinne tagodhaa jirtan isin lubbuu teessan qaalii nuuf dabarsanii kennitan nuti immoo yaadanis qabeenyanis waa hundaan isin cina jirraa rakkina yerootiif hin jilbifatinaadha itti fufaan ja'an maaliif haalli kun ni dabra haalli yeroo salphinni arra keessa jiru kun ni dabra arra gartee khadiina wajji dhaabbatee ummaan Oromoo obboleen isaa fixu kunis hamilee isaanii cabsuun qabu jabaannee irra baattanii irra caaltanii obsaan itti fufuu qabdan hawalirraan cinne amma fakkeenya fi biyya keessa dubartootatu hiriira bahaa jira amma yeroo har'aatan dubartoota bahaa jira dubartoonni kun ammoo amma qeerroo bira kutee wannin Oromoo guutuu warra biyya jiruuf dabarsu bifa kanaan ni ulfaata bifa ammatti deemaa jiru kanaan Oromoon hoguu tokko ka'ee tokko taa'u awwadaay fincila dura dhoose dubartoota awwadaay fincila dura dhoose dubartoota awwadaay galmee seenarratti qalama diimaa mul'atu galmeeffamtanii jirtanii kanaafu hedduu jajjabaadha fakkii ummata Oromoo kutaa 11tiif taatan achirraa hadhoohe fincilli kun achirraa dhoohe kutaa Oromoo hunda keessatti dhoohaa jira warra biraatanis teessanii ilaalinaa obboleen keessan kaara dhumaa jiru kana dubartoota mana iskuulaa mana barumsaa keessatti guuranii gudeedamaa jiran kana faraqaawwanni tun akka isin hin geenye jabaadhaa humna takkaan bakka takka kaadhanii Oromoon kutaa 11 keessa jirtu dubartoonni kun bakka takka kaanii akka fincila kan itti fufaniin dhaamsa dabarsaa fi warri hin ka'inis walirratti ilaalinaa ka'aa wal cinaa dhaabbadhaan jaan humna takkaan kana malee furmaanni biraan jiru dhumaatinis mana teenyis waan dhumu jiruuf jecha mormii walirraan hin cinne dubartoota fi ijoolleen akka saalan addatti bahaa jiran kana walirraan cinne itti fufuu qabaniin jaguu kun ka'u kun taa'uu qabu kanaatu gabrummaa nurratti dheeressitu jira gartee hidda gabrummaa kanaa jabeessaa jira hidda gabrummaa kana fonqolchuuf ummanni Oromoodha waliigalaan keessa fi alaan harka wal qabatee waan kana ka'u dubartoota ka'e kana dubartoonni kutaa 11 ka'uu qaba maaf ta'an ummanni amma harargeen kaatee jirti ummanni awwadaayirraa akkasitti amma magaalaa adda addaa kaleessa ka'aa jira arra ka'aa jira ummanni biraatis arsii baalee wallagga shawaa boorana kutaan Oromoo 11 ka'uu qabdi dubartoota kunniin dabarsu rabbumaa jaati haa wal cinaa dhaabbadha humna waliif taha hogguu haan humna isaa laaffise haani kuta haan humna laaffise haani kuta kun ta'uu qabu humna takkaan dinnee fincillee jaati humna takkaan kaa mallattoo diddaa gabrummaa kirista humna takkaan kaati fincilaan jaan akkasumallee furmaani takkaan dhufu kun dhumee kun dabra kanuman dhaamaf. Guddaan si galateeffadha artiist bohaarsituu egaa walitti deebinaa yeroo biraa immoo akkuma kana dhaamsa saba keetiif qabdu akkuma kana dabarsita jedheen abdadha guddaa galatoom. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota sagantaa kanaa sagantaan laguu nyaataaf dhugaatii kan ittiin Oromoon naannoo Oslootiif Osloo alaas irratti mormii isaa dhageessisaa jiru warra biyya keessaa miidhamaniif
rakkina biyya keessa jiruuf sagalee ta'uudhaaf kan inni addanatti gochaa jiru hamma guyyaa boriitti itti fufa. Guyyaa borii immoo hawaasa Oslootiif naannoo isaatiin kan qophaa'ee hiriira guddaatu jira. Hiriirri sun naannoo paarlaamaa biyya Noorweeyitti jalqabeetu addanatti xumurama. Kanas duukaa buunee isinii gabaasuudhaaf yaalii goonaa. Qophii kanaa kan isinii qopheesse immoo ana Roobsan Makkootii guddaan isin galateeffadha.